Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun qophii haala yeroo keenyaati. Qophii haala yeroo keenyaa akkuma beekamu keessummoota as istuudiyootti affeeruudhaan yaadota garaagaraa wal jijjiirra jechuudha. Amma asitti kan argaman immoo Dr. Buzaayyoo Daggafaa miseensa mana maree bakka bu'oota uummataati. Dhimma nageenyaa irratti mari'achuudhaaf as istuudiyoo keenyatti argamanii jiru. Isaan waliin turtii taasisna jechuudha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya kan isin waliin turu immoo ana lama Hayilamaariyaam. Dr. Buzaayyoo kan dhuftani. Galatoomaa. Egaa giddugalli marii keenyaa kun dhimma nageenyaa irratti xiyyeeffata. Egaa tattaaffiidhuma nageenya buusuudhaaf taasifamaa jiru, tattaaffii marii araaraa kanaan wal qabatee jiruudhaan wal qabsiisee kan mari'annu jechuudha. Mee jalqaba irratti tattaaffii mootummaanis tattaaffii nageenya buusuudhaaf taasisaa jiru kanaan akkamiin ilaalama? Baay'ee gaariidha. Tattaaffiin nageenya buusuu gama hundaan taasifamaa jira jedheetan yaada. Maaliif mootummaas yoo fudhatte mootummaan nagaan hunda dursuu amanee miidiyaa irrattis kan dubbataa jiru, hojiidhaanis kan agarsiisaa jiru, yeroo adda addaattis waamicha marii kan nagaa taasisuun tattaaffii guddaadha jechuudha. Karaa biraatiin dambiiwwan sanadoota barreeffamaan jiran kan mootummaan qabu keessattis dhimmi araaraa, dhimmi nagaa, dhimmi tokkummaa yeroo deddeebi'ee ka'aa jirudha jechuudha gama mootummaatiin. Karaa paartiis akkuma kana nagaan hunda dursuu fi bu'uura biyya tokkoof guddina biyya tokkoof barbaachisaa ta'uusaa irra deddeebi'amee dubbatama jechuudha. Kana qofaa miti karaa paartilee mormitootallee jechuudha. Akkuma kana tattaaffiin ni jira jechuudha. Nagaan bu'uu qabaa, teenyee mari'achuu qabnaa, waliin dubbachuu qabna kan jedhu gama paartilee mormitootaanis ni dhiyaata jechuudha. Addatti karaa waraana bilisummaa Oromoo yookiin immoo humnoota hidhatanii bosona keessa jiraniinis akkuma kana nagaan balballi nagaa banaa ta'uun gama kanaanis ni dhiyaata. Balballi nagaa banaa ta'uu araara ni barbaanna jechuun ni dhiyaata. Karaa biraa uummata biraas yoo fudhatte uummanni keenyas nagaan ni barbaachisa. Baanee galuudhaaf, daldaluudhaaf, qonnee jiraachuudhaaf nagaan nu barbaachisa kan jedhu kana qofaa miti dhaabbileen daldalaa, dhaabbileen amantaa, dhaabbileen biizinesii, dhaabbileen mootummaaf miti mootummaa biyya kana keessa jiran hundumtuu nagaan akka dhufuuf gaafataa jiru jechuudha. Kanaaf gama hundaanuu kan qaama tokkoof kennitee dhiistu miti jechuudha. Dhimma carraaqqii nagaa yookiin nagaan akka dhufu kan barbaachisu jechuudha. Hunduma namaatu nagaa barbaada. Maaliif nagaa keessa waa hundatu jira jechuudha. Nagaan yoo dhibe garuu wanni hunduu si harkatti jeeqama, raftee buluu sodaatta, baatee galuu sodaatta. Kanaaf biyya tokkoof nagaan waan guddaadha jechuudha. Nagaadha, roobadha. Wanni kun biyya tokko keessatti baay'ee murteessaa waan ta'eef qaama hedduutu carraaqqii nagaa barbaaduu irratti taasisaa jira jechuu barbaadeni. Egaa nageenya buusuudhaaf dhuguma tattaaffii hedduutu taasifamaa jira. Keessattuu akkuma isin kaastanii kallattii garaagaraatiin nageenya buusuudhaaf tattaaffii taasifamaa jiru. Bu'aas buusaa deemaa kan jiru irratti fakkaata. Gama tokkoon garuu namoonni tokko mootummaan nageenyaaf karri isaa cufaadha. Keessattuu rakkoolee amma jiran illee hammeessaa kan jiru waan mootummaan karra isaa cufeef jedhanii waan namoonni kaasan jiru. Isin kan akkamiin ilaaltu? Ani mootummaan nagaa fiduuf yookiin nageenyaaf karri isaa yookiin balballi cufaadha waan jedhu yaada kanaa hin qaban. Maaliif cufaa yoo ta'e tokko waltajjii irratti bahee hin dubbatu mootummaan. Lama barreeffama dambii ittiin bulmaataa keessatti hin barreessu. Sadii yeroo adda addaa qaamota adda addaaf waamicha nagaa hin dhiyeessu. Yootuu nagaan barbaadu ta'e jechuudha. Afur Taanzaaniyaas Piriitooriyaas hin deemu ture jechuudha tu cufaa ta'e. Kanaaf sababoonni kun balballi cufaadha kan jedhu nan jechisiisu jechuudha. Balballi banaadha jechuudha. Haa ta'u garuu amma yeroo nagaa irratti dubbattu marii taasistu immoo waan hin diigne qabda jechuudha. Mana keessa teesseetu waa'ee mana keessa haasofta. Heera biyyaa kabajjee waa'ee biyyaa haasofta. Waa'ee araaraa, waa'ee marii, waa'ee tokkummaa kan haasoftu heera biyyaa kabajjee biyyi kun itti fufuu danda'uu qaba kan jedhu qabattee kaate waan kabajjee haasoftu qabda. Sanarratti malee namni walii galuu kan dadhabu balballi banaa kan jedhu gama kamiinuu balballi cufaadha kan jedhu gama kamiinuu hin agarrean jechuudha. Karaa mootummaas karaa kan biraatiinis. Egaa mee gara marii nageenyaa itti dhufnuti.
marii nageenyaa keessa Taanzaaniyaatti taasifamee ture osoo waliin galamiin akka addaan citee ni beekama. Yeroo lammaffaa marsaa lammaffaadhaaf taasifame jechuudha. Rakkoon wal hubachuu dhabuu kun keessattuu marii kanarratti nageenya buusuuf dadhabuun maalirraa kan madde ta'uu danda'a laata jettanii yaaduu dandeessu keessattuu egaa walitti dhiyeenya kana alaa walitti finnu marii kana yoo qaamni lama walitti dhufu sila waa tokko irra gahuun barbaachisaa natti fakkaata. Kanaafuu tarii maddi kun yookaan wal dhabdeen kun akkamiin ibsamudha maalata akkamiin ilaalama? Kun gaaffii baay'ee gaariidha. Jalqaba irratti maddi wal dhabdee amma jiru kun inni guddaan ani jedhee yaadu wal amantaa dhabuu fi yaada irratti walii galuu dadhabuudha. Kun kanatu ana caalaa hojjeta, kanatu caalaa hojjeta, kana wayyaa, sana wayyaa, akkana hin taane, gaaffiin koo guuteera, gaaffiin koo hin guunne, anatu gaaffii deebisaa, lakki ati hin dandeessu. Sadarkaa yaadaati malee akka ani ilaalutti, akka hubannoo kootti, akka kaleessa cunqursaan addaa yookiin sabni kun Oromoo miti jedhamee yookiin ati lafa hin qabdu jedhamee yookiin naannoon qabdu jedhamee cunqursaan akka waggoota 30 darbanii yookiin immoo akka bara Haile Sillaasee Dargii sanaa akkas miti amma gaaffii nama jiru. Gaaffii nama gaaffii dimokiraasiiti. Gaaffii dimokiraasii keessatti namni wal dhabuu danda'a yaadaan. Wal dhabdeen kun maaliif uumamee jennees ajaa'ibsiifachuu qabna. Maaliif uummanni Oromoo durii eegalee akkaataatti dhufee as ga'ee qaba. Lafaa ka'ee zeeroorraa ka'ee wanni dhufee hin jiru. Qabsoo Oromoo yoo fudhannes nama dhuunfaarraa eegalee haga dhaabbileen siyaasaa hundeeffamanii hamma har'a ga'utti waan irra deemaa dhufe qaba. Malee akkasumattiin dhufe as hin geenye. Dhiigni Oromoo itti dhangala'ee lafeen Oromoo itti cabee har'a jijjiiramni akka biyyaatti dubbannu kun dhufe malee lafaa ka'ee dhufe miti. Eenyu keenya jechuudha. Anas yoo ta'e, sis yoo ta'e namni nama jiru miidiyaa piraayim dabalatee miidiyoolee amma Oromoon qabu dabalatee haala biyyaa har'a argaa jirru kuni kontribuushiniin yookiin gaheen Oromoon waan har'aa jiru fiduu keessatti qabu guddaadha. Haala kana keessatti jijjiiramni kun dhufuuf namoota hedduutu gahee taphate. Amma kana keessatti yoo kana hunda walitti qabdee intarteeyin gochuu dadhabde, yoo kana hunda walitti qabdee keessummeessuu dadhabde rakkoon ni dhalata jechuudha. Rakkoon ni dhalata. Kanaaf maaltu nu hanqate? Wal hubannaan nu hanqate jechuudha. Wal kabajuu dadhabuutu nu hanqate jechuudha. Tokko bira darbuutu yaalu. Ani caaleen fosi fuudhee deema kana waan jedhutu dhalate. Garuu Oromoof waliin ta'ee yaada tokkoon wal gargaaree qaamonni jijjiirama fiduu keessatti gahee qaban hundumtuu dhufanii taa'anii mari'atanii Oromoos tasgabbeessanii Oromiyaas cimsanii Itoophiyaa keessatti Oromoo saba nagaan jiraatu saba kabajamaa taasisuun otuu danda'amu sababa wal amantaa dhabuutiin waggoota 5 keessatti dhiigni hedduun dhangala'ee lafeen Oromoo hedduun cabee qabeenyi hedduun barbadaa'ee haala nama gaddisiisuun wanni kun uumamee haa ta'u garuu uummanni erga araarri Tigraay mootummaa fi TPLF gidduutti gaggeeffamee Pretooriyaatti erga nagaan dhufe Oromiyaa keessattis dhufuu ni danda'a haaluma wal fakkaatuun kan jedhu bakka bu'oonni uummataas anas dabalatee jechuudha. Hawaasnis uummannis bakka jirurraa araaraan xumuramuu qaba wanni kun lola caalaa kan jedhu yaada kaase. Araaraan immoo biyya mukamuu keessatti araaraan xumurama lolli. Lolli lolaan xumurame hin jiru. Dhumni walitti bu'iinsaa araaraan xumurama. Biyyoonni gamni yookiin gamni wal dhabe lamaanuu gamna yoo ta'an yeroodhaan taa'anii mari'atanii uummata isaanii yeroodhaan tasgabbeessanii waan itti aanu murteessaa deemu. Tokko immoo keessa tura. Warra baay'ee ture keessaa tokko kan keenya kan Oromoo kan Oromiyaati jechuudha. Waggoota 5 lola keessa ture jechuun baay'ee dheeraadha. Kun akka furmaata argatuuf dhiibbaa qaamni adda addaa taasisee fi mootummaanis balbala nagaa banuudhaan waraanni bilisummaa Oromoos mari'achuuf qophii ta'uudhaan
Taanzaaniyaatti marsaan jalqaba gaggeeffame. Kanaaf taa'anii mari'achuun mataan isaa bu'aa guddaadha jalqaba irratti. Walitti dhufanii wal hubannoo uumuun ibsi jalqaba isaan baasan lamaanuu kan marsaa tokkoffaa wal hubannoo gaariidhaan xumurame. Walii hin galiin malee wal hubannoo gaariirra ga'an tokko kana. Marsaa lammaffaan akka itti fufu hawaasni gama adda addaatiin dhiibbaa taasise. Ammas mariin mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo Taanzaaniyaa Daar es Salaamitti gaggeeffame. Keessumaa uummanni marsaa lammaffaa kana abdii guddaadhaan eege. Garuu bu'aa malee xumurame jedhamee ibsi yeroo ba'u uummanni gadda guddaatu itti dhaga'ame. Uummanni kan barbaadu nagaadha. Mootummaas haa ta'u waraana bilisummaa Oromoos haa ta'u kan isaan dubbatan waa'ee Oromooti. Oromoo isaan dubbataa jiran, Oromoo nuti dubbataa jirru immoo nagaa dhabee jira, ba'uu galuu dadhabee jira. Kanaaf gamni lamaanuu dhimma kana xiyyeeffannoo addaa itti kennuu qaba malee waan an jedhe qofa jechuu hin qabu jechuudha. Mootummaanis waan an jedhe qofa jechuu hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoos waan an jedhe qofa jechuu hin qabu. Waan fudhatu qaba, waan dhiisu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo waan fudhatu qaba, waan dhiisu qaba. Mootummaanis jechuudha. Haala kanaan uummata dursanii itti deemuu ni danda'ama. Kanaaf marsaa lammaffaa kanas maaliif milkaa'uu dhabee kan jedhu akkuma hayyoonni adda addaa kaasan anis kanan jedhu walamantaa dhabuudha malee rakkinni kun kana furuudhaaf ulfaataa ta'e miti. Walamantaatu dhibe. Wal shakkiitu hedduummate. Kanaaf wal shakkiin kun akkaataatti hir'achuu danda'u. Gamni lamaanuu araarsitoota kaatee waliif mallatteessee rakkoo kana keessaa bahuu qaba malee haalli kun yoo itti fufaa deeme balaa inni uumu balaa saba Oromoo qofaa irratti otoo hin taane akka biyyaatti balaa guddaa fiduu danda'a jechuudha. Kanadha yaadni ani qabu. Egaa wal shakkii amma jedhamu kana hambisuudhaan gara walamantaatti dhufuudhaaf mariin kun maal giddu galeessa godhachuu qabettanii yaaddu akka waliigalaatti? Mariin kun akkuma dura tuquuf yaale uummata giddu galeessa taasifachuu qaba. Har'a qaamni wal lolu yoo ilaalte Oromoodha. Kan lolus Oromoo, kan lolamus Oromoo, kan irratti wal lolamus Oromoo, kan rakkataa jiru Oromoo. Kun cubuudha dhugaa dubbachuuf gadda jechuudha. Anam akka bakka bu'aatti haafu akka nama dhuunfaatti yeroo akkasii keessatti Oromoon deebi'ee wal shakkee akkasittiin qawwee walitti fudhachuun salphina kana caalee hin jiru. Kanaaf mootummaanis waraanni bilisummaa Oromoos taa'ee kan laaluu qabu uummata giddu galeeffachuu qaba. Rakkinni uummata kanaa haa dhaabatu. Gadadoon uummata kanaa haa dhaabatu. Maaliif sababa kanaan qaamonni walumaa galatti waraana bilisummaa Oromoos, uummata Oromoos, mootummaas wal faana walitti gar tokkotti ilaalanii jibban immoo jiru. Isaan kun hunduu tokko jedhanii kun sadanuu uummanni waraana bilisummaa Oromoo mootummaan wal dhabbiin gidduu jiru dheeratee araarri hafee lola uummata kanaa warra barbaadan immoo jiru. Biyya keessas biyya alaas jechuudha. Qaamonni tokko tokko araarri bu'uu jechuun akka waan du'aniitti warri lakkaa'an jiru. Maaliif? Lola keessaa warra fayyadamutu jira. Lolli isaaniif ciree, laaqana, irbaata warra ta'eeftu jira. Lolli yoo jiraachuu baate jiraachuu hin dandeenye warra jedhanii yaadantu jiru. Isaan kun maqaan araaraa yeroo ka'u ni rifatu. Bakka adda addaa jiru. Mootummaa keessa jiraachuu danda'u. Waraana bilisummaa Oromoo keessa jiraachuu danda'u. Uummata keessa jiraachuu danda'u. Afrikaa keessa jiraachuu danda'u. Biyya alaa keessa jiraachuu danda'u. Diyaaspooraa ta'uu danda'u. Miidiyaa keessa jiraachuu danda'u. Yuutuubaroota ta'uu danda'u. Feesbuukaroota ta'uu danda'u. Isaan kun maqaan araaraa yeroo ka'u ni rifatu. Maaliif? Lolli yoo jiraate qofarraa fayyadamna jedhanii yaadu. Garuu uummanni Oromoo bal'aan namni waa'ee sabaa waa'ee uummataa yaadu hedduun garuu araarri jiraachuu qaba jedhee yaada. Kanaaf kan giddu galeeffachuu qaban eenyuyyuu yoo ta'e qaamonni waraana akka itti fufu barbaadanis haa ta'u mootummaas haa ta'u waraana bilisummaa Oromoos haa ta'u Oromoon yoo jiraatedha. Oromoon nagaan bahee yoo galedha kan kabajamnu malee
qofaatti namni lama sadii qofaan waa'ee siyaasaa waan haasa'eef hin kabajamu. Kanaaf kan giddu galeeffachuu qabnu uummatadha jechuudha. Uummanni kun nagaa taanaan, uummanni kun nagaan bahee galee jennaan gara sirnaatti yaada keenya finnee waraanni bilisummaa Oromoo bor paartii ta'ee dorgomee Oromiyaa irratti injifachuu danda'a. Sirna biyyaa keessa galuu danda'a. Kun maali yoo uummata dursanii taa'anii mari'atanidha jechuudha. Mootummaanis akkasuma yoo uummanni nagaa argate bu'uuraalee misoomaa bakka hundatti deemee galchuu danda'a. Yaada qabu uummataaf deemee ibsuu danda'a. Oomisha hedduu oomishee waan hojjete agarsiisee filannoo dhufuurratti moo'ee Oromiyaa fudhachuu danda'a. Oromiyaa hoogganuu danda'a. Kun garuu jalqaba yoo taa'anii mari'atan waan ta'eef gamni lamaanuu hawaasnis gama adda addaa kan jiran uummata dursuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Egaa keessattuu marii araaraa kanaan wal qabatee egaa ibsa xumura irratti bahanii mootummaan daandii walakkaa ol akka deeme ibsee jira. Gama sanaan immoo gama garee hidhattootaan immoo gaaffilee bubbulan gaaffilee hawaasaa kanaan dura bubbulan fa'itti ka'ee jedhamee kan ka'ee jira jechuudha. Kanaaf mootummaan edda daandii walakkaa gana deeme tarii gara fuulduraatti maaltu irraa eegamu mootummaa irraa hagam deemuu qaba kan jedhu akkamiin ibsitu? Dhugaadha. Fuulduratti uummanni keenya kan eegu ammas taanaan araaraaf balballi cufaan jedhamu hin jiru. Biyya kamittuu lolli araaraan xumurame. Lolli taa'anii mariidhaan xumurama. Uummanni Oromoo haala har'a keessa jiruun rakkina guddaa keessa jira. Rakkinni Oromoon keessa jiru qaama waraana bilisummaa Oromoo isaa ta'u qaama mootummaafis salphinadha. Sirrii miti kun. Waggoota kana shanan Oromoon akkasittiin rakkachuun bor uummanni kun bayee waan inni dubbatu seenaa keessatti hin dagatamu. Rakkina irra ga'e kana, saamicha irra ga'e kana, buqqaatii irra ga'e kana, eenyu akka sasaame, eenyu akka sasarakkise uummanni bor bayee dubbachuuf jira. Waan seenaati kun hin hafu. Kanaaf gamni hundi yeroo waa'ee araaraa dubbatu uummata kana saalfachuu kabajuu qaba. Oromoon bor maallaan jedha. Siyaasni hin dhufaa hin darba. Paartiin siyaasaa hin dhufaa hin dhalataa hin guddataa hin darba. Sabni kun garuu itti fufa. Waa hedduu argee har'a gaheera uummanni kun. Rakkina hedduu dabarsee har'a gaheera. Sirna mootummaa hundaa ilaalee keessatti miidhamee injifatee dhufee har'a gaheera. Har'a immoo namoonni afaan tokko dubbannu yaada irratti walii galuu dhabnee wal shakkinee Oromoon deebi'ee qeensaa qe'ee boo'ichaa ta'eera dhugaa dubbachuudhaaf. Kun baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Akkas ta'uu hin qabu. Kanaaf amma tokko salphinni kun akka yeroodhaan xumuramu. Kana caalaa yoo deeme gama lamaaniifuu gaarii miti. Uummataafis gaarii miti. Mootummaafis gaarii miti. Paartii biyya hoogganuufis gaarii miti. Waraana biyya bilisummaa Oromoofis gaarii miti. Paartilee mormitootaa filannoof qophaa'aniifis gaarii miti. Ilaalcha Afrikaan nuuf qabuufis gaarii miti. Ilaalcha addunyaan nuuf qabuufis gaarii miti. Saboonni Itoophiyaa keessa jiranis nu taajabuu danda'u. Haga ammaatti nu taajabaniiru. Amma garuu Oromoon maaliif rakkina keessoo isaa hin furatu jedha namni hedduun. Akkamittiin wal dhaga'uu dadhabaa kan jedhudha jechuudha. Namni yaada adda addaa qabaachuun itti fufa kun naachuraalidha yookiin uumamaan waan jirudha. Haa ta'u garuu marsaa sadaffaaf ammas mootummaanis waraanni bilisummaa Oromoos yoo deeman kana booda akkuma namoonni hedduun kaasan marsaan sadaffaan kun gamni lamaanuu irratti walii galanii uummata kana booda kanaan xumurreerra baga gammaddan jedhee achi as bahuu qaba malee ammas marsaa sadaffaa uummanni utuu eegu marsaa arfaffaa teenya yoo jedhanii wanni kun deemee salphina hin taane uummata kana keessa galchee kanarratti dhukkubni dabalamee busaan dabalamee beelli uummata kanarratti dhufee oomishamaa hin jiru qonni uummanni qonna seeraan hin qonne bor beela'uu danda'a dhukkubni kanarratti dabalamuu danda'ama qaala'insi jireenyaa kanarratti jira waraanni kanarratti dabalamee bor waraanni bilisummaa Oromoo mootummaanis uummata kanaaf hin dubbadhatu jedhu waanuma dubbatuu fudhabuu danda'a uummanni kun hir'ata haphataa yoo deeme jechuudha. Salphina kana keessaa of baasuudhaaf gamni lamaanuu parsantaa 50 deemuu qaba jechuudha.
Mootummaanis 50 didhii waan 100 yaade keessaa 50 dhiisee 50 fudhachuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoos 50 waan 100 yaade keessaa 50 dhiisee 50 fudhachuu qaba. Anatu caala wanni jedhu hin jiru uummata caalchisuudha. Kanaan gar tokkotti dhufanii akkaataa waliigaltee sanaan warri mariisistootaa immoo waan irratti waliigalan sana dhufanii akkuma kan Pretoria gaggeeffametti waan kana yoo xumuran bor yeroo biraati qaamonni wal lolan kun mootummaas haa ta'u waraanni bilisummaa Oromoo waajjira tokko keessa waliin taa'anii yeroo itti waliin shaayii dhugan fagoo miti. Yeroo itti taa'anii waa'ee Oromoo waliin mari'atan fagoo miti. Yeroo isaan itti taa'anii waliin bu'uuraalee misoomaa ilaalan fagoo miti. Yeroo isaan waraana tokko keessa galanii waliin diina waliin itti dhufe tokko lolan fagoo miti. Kanas ilaalcha keessa galchuun barbaachisaadha malee tokko tokko moo'uudhaaf deemuun baay'ee ulfaata. Waraana bilisummaa Oromoos mootummaan balleessuu hin danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoos rasaasa qabateen qawwee qabateen dhufee mootummaa ta'uu hin danda'u. Kan gidduutti rakkataa jiru uummata. Kana ilaalcha keessa galchuudhaan uummanni kun yoo jiraate nutis itti fufnaa kan jedhu ilaalcha keessa galchanii deemuu qabu malee waraanaan waa xumuruun akka hin danda'amne muuxannoo biyyoota hedduuti. Nutis akka Oromootti akka Oromiyaatti kanuma argaa jirra jechuudha. Meegaa walumaa galaan dhimma nageenyaa wal qabatee kan jiru waliigala nageenyaa kan naannoo Oromiyaas ta'ee kan biyyattii kana akkamiin ibsitu amma sadarkaan namarra jiru kanatti. Sadarkaan nagaan biyyaarra jiru nuti amma xiyyeeffannoo addaa itti kenninee kan haasofne waa'ee haala rakkoo nageenyaa Oromiyaa haa ta'u malee bakkeewwan biroonis guutummaatti nagaa ta'an jechuu miti. Fakkeenyaaf kan naannoo Amaaraas ni jira. Kunis maalirraa ka'ee jennee akkuma kan Oromoo yoo dubbanne kan Oromoo maaliif eegalee akkamitti walitti bu'insi kun uumame jennee irratti dubbanneerra. Kan naannoo Amaaraa keessa jirus gareen hidhattoota faannoo lola mootummaa fi TPLF yookiin abuut gidduutti gaggeeffamaa ture sababa taasifachuudhaan yookiin akka carraatti fayyadamuudhaan yeroo sanatti xiyyeeffannoon mootummaa lola sana xumuruu injifannoon keessaa ba'uu waan tureef carraa argataniin rasaasa hedduu qawwee hedduu fudhatanii turanii meeshaaleen kontorbaandii hedduunis biyyoota adda addaarraa galanii turanii haala sanaan yoo waan sana qabatan sababa barbaadaa turan jechuudha. Sababa yoo maal ta'e akkanattiin morminaa maaliif kan isaan yaadan namoonni tokko tokko sirni amma jiru sirna keenya miti nuti sirna kaleessaa deebisuu barbaannaa masaraa 4 kiiloo jedhamu kana nu abbaa keenya keessa ture kanaaf nutu qabachuu qaba waan jedhu waan qabaniif abjuun kun isaan keessa ture waan keessa jiru waan irra deddeebi'anii dubbatan kan ammoo carraa waraanni kaabaa uumeefiin rasaasa hedduu qawwee hedduu argatanii kanumaan haala wayii eeganii lolatti ka'an jechuudha. Lolli isaaniif lolli Oromoo keessaa tokko miti. Tokko miti. Akkamitti tokko miti lolli kaabaratti gaggeeffamu biyya kana keessatti yeroo hundumaa naannoo biraa hawwee naannoo biraa barbaadee fudhachuuf deema. Lolli Oromiyaa keessaa yookiin paartileen siyaasaa Oromiyaa keessaa yookiin haalli rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessaa garuu akkas miti. Gaaffiin Oromoo Oromiyaa irratti namoonni siyaasaa Oromoo yeroo dubbatan waa'ee Oromiyaa dubbatu. Waa'ee biyyaan dubbatan jechuu miti. Garuu sirna federaalizimii kabajanii naannoo biraan ofiin of bulcha Oromoonis qabeenya isaatti fayyadamee ofiin of bulchuu qabaa jedha. Amma paartilee mormitoota siyaasaa Oromoos yoo ilaalte. Waraana bilisummaa Oromoos yoo ilaalte. Mootummaa naannoo Oromiyaas yoo ilaalte. Kan kaabaa garuu amalli isaa adda yeroo hundumaa. Amala gaaffii daangaa ce'aa qabu san. Qawwee qabatee 4 kiiloo keessa gallaa jedha. Hagam akka inni naannoo tokkorraa naannoo biraatti darbu ilaali. Qawwee qabatee Oromiyaa keessa Shawaa Kaabaa aanaa akkasii fudhannaa jedha. Qawwee qabatee Wallaggi bakka kanaa kan kooti jedha. Amma kana yoo ilaaltu kana araarsuun baay'ee ulfaata. Gaaffiin isaanii naannoo keessa jiran naannoo Amaaraa irratti gaaffii bulchiinsaa, gaaffii dimokiraasii, gaaffii walqixxummaa, gaaffii hirmaachisummaa yoo ta'e ijoollee kana mariisisanii achumatti naannoo sana keessatti xumuruun ni danda'ama. Gaaffiin isaanii daangaa ce'aadha. Gaaffii daangaa ce'an immoo isaanumayyuu
saboota hedduu wajjin walitti buusee jira. Fakkeenyaaf Tigraay wajjin walitti buusee jira. Oromiyaa wajjin walitti buusee jira. Beenishaangul wajjin walitti buusee jira. Affaar walii walitti buusee jira. Maali? Gaaffiin isaanii tasgabbaa'aa miti. Akka kan Oromiyaa kana miti. Gaaffii tokko naannoo ofii irratti saba ofii irratti miti. Gaaffii saba adda addaa irratti lafa adda addaa irratti naannoo adda addaa irratti waan ta'eef gaaffiin isaanii amalumaanuu gaaffii daangaa ce'aa gaaffii deebisuuf si rakkisu. Haa ta'u garuu kan isaanis akkamittiin furama yoo jenne akkuma lola biyya kamiiyyuu mariidhumaan xumurama. Ijoollee faannoo kana hoogganan qindeessaan qabanii maaloodhaa bittinnaadha akkas jechuun qabnu. Namni siyaasaa gadi bahee uumaa isaanii wajjin dubbachuu dandeenyu bittinnaanii jiru akkana isaaniif kunis hin ta'u. Maaliif lolli naannoo Amaaraa keessa yoo ture ollaan sun jeeqamuun Oromiyaan jeeqamuudha. Ollaan sun jeeqamuun biyyi jeeqamuudha. Akka nagaa biyyaatti yaadnee isaaniinis teessisanii mariisisanii kan karaa nagaan galu akkuma amma mootummaan naannoo Amaaraa ibsa baasee ijoollee hedduun deebi'aa jiran gana banaatti haga dhumaatti carraa kana yaalanii kan kanarraa hafe ammas teessisanii mariisisanii waan isaan barbaadan kana gaaffii isaan barbaadan kennanii rakkoo hubannaa warra qaban hubachiisanii uummata ofii akka gargaaran taasisuutu nurra jiraata. Kan naannolee hundaas wanni akkanaa yoo jiraate haala kanaan xumurree biyyi kun biyya saboonni biyya kana keessa jirru hundumtuu waliin qabnudha malee kan saba tokko miti. Yoo biyyi nagaa ta'e namni bakka barbaade deemee hojjetee jiraata. Asii bahee naannoo adda addaa keessa wal keessa deemee heerri mootummaa akka heeyyamutti qabeenya horachuu keessa jiraachuuf bakka kamittuu mirga qaban. Haa ta'u garuu biyya federaalizimii sabdaneessaa federaalizimii bultu waan taateef naannoo ofii ofiin bulchaa biyya immoo waliin bulchaa waan deemnuuf nagaan bakka hundayyuu jiraachuu qaba. Kan naannoo biraas haaluma mariitiin xumuramuu qabu waan jedhu jechuudha yaadni koo. Mee amma bara kanatti haaluma yaadnu warri hidhatee jiru kun gara kaabaatiinis jiru gara naannoo Oromiyaatiinis jiru dhuguma amma afaan qawweetiin dhufeetuma biyya to'atee yookaan biyya bulchuudhaaf yaadee dimookiraasii jedhamu mirga namaa kana kan jennu kana dhuguma fiduu danda'a. Namni akkana fiiras amma bara kanatti yoo yaadne jechuudha. Jalqaba irratti qawweedhaan Oromiyaa keessattis naannoo Amaaraa keessattis bakka biraattis aangoo qabachuu deemuun isaanuu akka hin taane beeku. Ana isaa ala taa'ee ilaalu miti. Isaanumti warri lolanuu akka muummicha ministeeraa ta'uu hin dandeenye beeku. Akka pirezidaantii Oromiyaa ta'uu hin dandeenye beeku. Qawweedhaan hin danda'amu. Jaarraa 21ffaa keessatti qawweedhaan isaan miti qaamumti beekamtiidhaan mootummaan beekamtii kennee heera biyyaatiin hundeeffame iyyuu fonqolchaan mootummaa ta'uu hin danda'u. Seera addunyaa dhorka hin danda'u. Qawwee waan hedduu qabaatteef miti. Biyyoota hedduutti yeroo fonqolchi gaggeeffamu biyya sanaaf addunyaan beekamtii hin kennu. Maaliif wanni qawweedhaan dhufe jaarraa 21ffaa keessatti deebisee qawweedhaan yaada. Darbee qawweedhaan dhufee nagaa kan itti fidu jira. Yeroo hedduu garuu jaarraan keessa jirru jaarraa qawwee miti. Kanarra dhaabannee gamni lamaanuu qawweedhaan injifachuu qawweedhaan masaraa seenuu waan jedhu akka hin taane beeku. Garuu maalinni dhiibbaa taasisuudha. Qawwee kanaan gara mariittan dhufaadha wannichi. Mootummaanis yeroo lolu yoo xiqqaate haga tarkaanfii fudhee gara mariittan fidaadha. Akkasi waraanni bilisummaa Oromoos yookiin gamni biraas jechuudha qawwee kana qabadhee yoo xiqqaate mariif taa'uu danda'aadha. Akka ulaagaa tokkotti fudhatameetu malee qawween masaraa hin galchu. Qaamni qawween dhufe immoo biyyuma kamuu keessatti akka jalqaba kaase dimookiraasii fiduu irratti baay'ee rakkata. Fakkeenya tokko kaasuudhaaf addi bilisa baasaa uummata Tigraay yookiin TPLF kanneen biroo waliin ta'uudhaan adda bilisummaa Oromoo waliin ta'uudhaan Eertiraa waliin ta'uudhaan dargii fonqolchan qawween dhufan
booda Eertiraan biyya of dandeesse taatee baate. Adda bilisummaa Oromoo dhiibanii baasan. TPLF yookiin abuut qofaasaa hafe. Qawween waan dhufeef waa hunda to'ate. Dimokiraasii waan jedhamu kana ukkaamse. Gaaffii wayyooti gaafatte dhiigaan finnee siin jedha. Humnaan fonqolchamee baye jechuudha TPLFs yoo ilaalle. Biyyoonni dimokiraasiidhaan aangoo argatan dimokiraasiin irraa deemu. Biyyoonni qawweedhaan aangoo argatan sammuun isaanii sabni isaan keessaa ba'an illee qawween finnee waan jedhu yaada akkasii keessa deemu. Kanaaf jaarraa 21ffaa keessatti teessee mari'attee uummatatu si filata malee qawweedhaan aangoon qabattu. Qawween garuu haala adda addaa kana kun marii maal waan jennu kana wal falmuudhaaf akka carraa tokko ta'uu danda'a. Indiin isaa yookiin dhumni isaa garuu taa'amee mari'atamee bor qaamni kamuu yoo dhufe qawwee qabatee miti kan mari'atu. Qawwee qabatee miti kan boordii filannoo galmeessu. Qawwee qabatee miti kan inni duula na filadhaa gaggeessu. Waraanni bilisummaa Oromoos haa ta'uu faannoos haa ta'uu bor mariin kun xumuramee filannoo yoo dhufu qawweedhaan filachuu danda'u. Biyya tokko keessatti qawween lama jiru waraanni lama jiru. Kun seera addunyaan ittiin buludha. Kanaaf waan sana bira ga'uuf garuu amma waa hunda ilaalanii uummata ilaalanii biyyi kun nagaa yoo ta'e anis bor aangoo argachuu danda'a jedhanii yaadu mirguma saba kanaa kabachiisuudhaaf illee waa'ee Oromoo yeroo dubbannu Oromoodhuma kana mirga isaa kabachiisuudhaaf taa'anii mari'achuutu irra barbaachisaadha. Haga ammaa qawween deemneerra qawween waan fide qaba. Kana booda yaadaan mariidhaan fiduu qabna kan jedhutti deemnee uummata kanaaf nagaa fiduun baay'ee barbaachisaa fi waan eeba guddaa qabudha jedhee tayyaadha. Egaa mee marii keenyas gara xumuraatti deemaa jirra. Egaa yeroo hedduu waa'ee yeroo amma kan kaasne keessatti waa'ee mootummaa fi akkasumas garee hidhataniiti kan kaasne. Jarri kun immoo taa'anii mari'achuu qabu jenneerra. Marii kanaan wanti hunduu kan hiikamu mariidhaan waan ta'eef. Mee isin akka mana maree bakka bu'oota uummataa tokkootti uummatarraa maaltu eegama? Maal gochuu qaba uummanni kun? Dhugaadha. Kuni araarri dhufuu nagaan dhufuu keessatti gamni hunduu akkuma jalqaba kaafne gahee qaba. Jalqaba irratti uummanni dhugaa dubbachuuf uummannis dhaabbileen adda addaas araara akka dhufuuf hedduu yaalan dhugaa dubbachuuf. Namni hunduu inuma iyya. Maaloo araaramaa nagaa barbaannaa nagaan gallee bahuu barbaannaa tokko nuu ta'aa jedha uummanni. Amma uummata biraa yoo ilaaltu nama muraasa qubaan lakkaa'amu lolaan jiraatu akkuma dura sii kaase yoo ta'e malee uummanni hedduun kan jechaa jiru maali? Nagaa barbaada uummanni. Waliin bahee waliin galuu barbaada. Ofii isaa qofa miti. Nagaa kan barbaadu uummanni. Amma namoonni hooggantoonni siyaasaa hayyoonni Oromoo akka tokko ta'an barbaada uummanni. Yaada akkasii qaba. Yoo namni wal lolu hin barbaadu uummanni. Amma uummata Oromoo yoo fudhatte paartiin siyaasaa Oromoo tokkoof paartiin siyaasaa Oromoo biraa yoo wal lolu hin barbaadu. Hayyuun tokkoof hayyuun tokko Oromoo ta'ee yoo wal lolu hin barbaadu. Akkasittiin hin dhufne kana hin fedhu namni. Qaamni kun waan addaa waan uummataaf godhuuf miti. Tokkummaan uummata kanaa tokkummaa sabaa fida jedhee uummanni waa yaaduuf hayyoota Oromoon qabu gaggeessitoota Oromoon qabu kan biyya alaa jiranis kan biyya keessaa jiranis paartileen siyaasaa biyya alaa jiran biyya keessaa jiran mootummaa dabalatee mootummaatti walitti dhufee tokko ta'ee mari'atee tokkummaa uummataa akka jabeessu barbaada. Kana bira darbee haala amma uumameen immoo mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo taa'ee mari'atee akkuma kan Tigraay sanatti yoo xumurame wayyaa waan jedhu qaba jechuudha. Dhugaa dubbachuuf haalli kan Tigraayiif haalli kan Oromiyaa tokko jechuu miti. Haalli kan Tigraay guutummaa guutuutti uummatatu bahee warruma biyya sana naannoo sana bulchaa jirantu lolarra turee naannoon sunis araarri yoo dhufu isaanuma warra yaada jijjiiramaa qabanitti kenname. Kan Oromiyaa garuu haala sanaan ilaaluu hin dandeenyu. Tokko jechuu koo miti. Haa ta'u garuu furmaanni jiru ammas taa'anii mari'atanii akkuma qabatamaa haala gaafichaa fi haala naannoo sanaatiin keessummeessanii araaraan xumuruu akka qaban uummanni irra deddeebi'ee kana kaasaa ture. Namni kana hin kaasne
warra jalqaba namoota muraasa lola nyaatanii bulan lolaan jiraatan irraa kan hafe uummanni hedduun nagaa barbaada. Nagaan dhufuun waa hundaaf bu'aa qaba. Mootummaaf bu'aa qaba. Waraana bilisummaa Oromoof bu'aa qaba. Uummata keenyaaf bu'aa qaba. Itoophiyaaf bu'aa qaba. Gaanfa Afrikaa kanaaf illee Oromoon tasgabbaa'uun bu'aa guddaa qaba. Maaliif saba guddaa gaanfa Afrikaa keessa jiru keessaa tokko uummata Oromooti. Sabaan uummata miliyoona 50-60 kan qabatee akkanatti sabni bal'aan gurguddaa keessaa tokko ta'e akka Oromooti. Kun jeeqamuu jechuun Itoophiyaan jeeqamuu fida. Haalli teessuma Oromiyaa immoo walakkaa biyyaati. Oromiyaa keessa ambaasadaroonni hedduun kan jiran. Imbaasiiwwan biyyoota hedduu kan jiran Oromiyaa keessa. Finfinneenis magaalaa guddaa Oromiyaati. Naannoon hunduu bakka hundarraa yeroo dhufu Oromiyaa qaamni hin tuqne naannoon hin tuqne hin jiru. Gaggeessaan naannoo hundarraa gaafa dhufu Oromiyaa tuqee dhufa. Oromiyaa keessa bula. Biyyoonni ollaa Itoophiyaa ta'an dhufanii Oromiyaa keessa hojjetaniitu kan isaan Finfinnee dhufan. Finfinnee magaalaa guddoo Oromiyaa dabalatee jechuudha. Kanaaf jeeqamuun Oromiyaa, jeeqamuu Itoophiyaati, jeeqamuu gaanfa Afrikaati, darbee jeeqamuu Afrikaa ta'uu danda'a jechuudha wanni kun. Kanaaf uummanni dhiibbaa hedduu taasisaa ture. Ammas uummannis dhaabbileen miti mootummaas, dhaabbileen amantaas, miidiyaaleenis, rogeeyyiin adda addaa miidiyaarra jiranis akkuma duraan araara, tokkummaa, nagaa Oromoo gidduutti barbaanna jedhan ammas marsaa sadaffaan Taanzaaniyaattis haa ta'u biyya biraattis haa ta'u akka gaggeeffamu namni hunduu dhiibbaa taasisuu qaba. Warreen dhimma kana araarsuudhaaf mariisuudhaaf gidduu turanis IGAD dabalatee jechuudha. IGAD Dr. Warqinee Gabayyoofaa dhimma kana akkuma hordofaa turan ammas itti deebisanii biyyoonni biroon dhimma kana araarsuudhaaf gidduu turanis mariin marsaa sadaffaa Taanzaaniyaa kun gaggeeffamee araarri bu'ee mootummaanis waraanni bilisummaa Oromoos karaa nagaatiin xumuranii uummanni keenyas nagaan jiraatee maqaan badaan maqaan hin taane Oromiyaa fi Oromootti waggoota 5 kana moggaafame illee tokkummaa araaraan xumuramuun baay'ee barbaachisaadha jedhachuudha. Egaan gaaffileen qabadhe keessaa xumureen jira. Tarii wanni isin itti ibsanii jettanii jiraate yookaan immoo akka dhaamsaatti dhaamtanii jiraate yookaan immoo akka gaaffiittis wanni isin kaastanii jiraate carraasni ilaadheera. Waan hundaa yerootu murteessa. Yerootu murteessa yoon jedhu har'a akka wal lolaa jirru kanatti qofatti ilaaluu hin qabnu. Boor yeroo biraati. Boor guyyaa biraati. Waa hedduun barri kun bara teknooloojiiti. Waan ati dubbattu, waan ati jettu, uummata walitti fidamoo uummata walitti hin fidu jedhee uummanni ni ilaalaa ni taajjaba. Kanaaf kanan jechuu barbaade tokkoffaa mootummaaf waraanni bilisummaa Oromoo uummanni kana caalaa nu taajjabeeraa nu jibbeeraa marii marsaa sadaffaa yeroo deemnu nagaadhaan xumurree dhufuu qabna kan jedhu murteessanii deemuu qabu. Karaa biraa namoonni akka hin taane qoodiinsa saba gidduutti uumuudhaaf aktiivistoonni qoodiinsa saba gidduutti uumuudhaaf gareen akka lolli kun dheeratee lola kanaan jiraachuu barbaadan kun hundi waan miidiyaa hawaasaa irratti darbatan waan biyya alaa ta'anii biyya keessa ta'anii dubbatan barbaachisaa miti. Maaliif bor araarri ni dhufa. Araarri dhufee namni waan dubbatetti qaana'uu qabu. Waan dubbannetti akka hin qaanofneef har'uma gamni mootummaas haa ta'u, gamni waraana bilisummaas haa ta'u, waraana bilisummaa Oromoos haa ta'u, uummatarraas haa ta'u, aktiivistoota warra feesbuukii fayyadamu hundumarraas haa ta'u, yeroo waa dubbannu Oromoo walitti fidamoo gargar fageessaa jennee yaaduu qabnaa. Uummanni keenya immoo akkuma duraanii tokkummaa Oromoo dubbachuu labsuu qaba. Waan xiqqaadhaan walitti bu'uu hin qabu. Addatti immoo Oromoon hunduu gaaddisa Oromummaa kana qabatee bakka jiru hunda yaada Oromummaa akkuma kaleessa kanaan dhufee as ga'een kana waliif jabeessuu qaba malee waan xixiqqaa irratti Oromoon akka wal hin lolle taasisuu qaba jechuudha.
Dr. Buzaayoo Daggafaa as stuudiyoo keenyatti argamtanii dhimma nageenyaa fi araaraa irratti yaada bal'aa waan nu kennitaniif maqaa kootii fi maqaa daawwattootaan hedduun isin galateeffadha. Isinis galatoomaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin haala yeroo keenyaa kan gammaatti daawwachaa turtanidha. Torban immoo qophii birootiin hanga walitti deebinutti hagasti horaa bulaa isiniin jenna.